Isa gudumake Bayoni kenu mani Sigo babara Jesus moti sansaran leja Daud watotake kan eji kike atul fefami ulfada male ulfadu gafana ya Jesus moti sansarani moti kuda leja Daud Zakana injiro kike atul fefami ulfada malle baraba ulfad Shalom koftan sina ebbisu barri keessan jireenyi keessan ebbifamu egaa waaqayyo nu gargaaree guyyaa irraan nu ga'uusaatti maqaan isaa kan ebbifame ta'u kuma beekamu YouTube channel kanaaf warra haaraa taatan subscribe like share comment gochuun dagatina egaa hojii harka fayyisuu waaqayyo karaa YouTube kana baay'ee isin akka darbaa jiru abdiifamantii guutuun qaba kanaaf jabaadhaa hiriyoota keessaniif share godhaa yeroo itti kadhatamu yeroo itti torbee keessa guyyaa dhaabbataa itti namoota biyya keessa biyya alaa jiraniif yeroo itti kadhatamu jira gati ta'eef namoonni hundumtuu akka bira qaqqabu jaalala waaqayyootiin isin gaafadha lafa jirtan kamitti dirreerra jirtanitti gola jirtanitti harki fayyisuu waaqayyoo jireenya keessan duuka akka ta'u hirree waaqayyoo mana keessan jireenya keessan akka gargaaru kadhatama waaqayyoo mana kee hiika nagaa kee isa qabee jireenya keessa qabee mana keessa hidhame waaqayyoo hiika saatii kana kaasee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa sagalee waaqayyoo jiru hiikamsi jira birmadummaan jira nagaan jira lafa sagalee waaqayyoo jiru yeroo hundumaa boqonnaan jira aara galfiin jira maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin saatii kana kaasee warroonni hidhaa garaagaraa qabdan gaaffii garaagaraa kan qabdan ba'aa garaagaraa kan qabdan dhimna dhiiga Yesuus Kiristoosiin bilisa ba'aa ajajeera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubi kaanseriin kintaarotiin dhiibbaa dhiigaa dangiffiitiin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin saatii kana kaasee ila lafa jirtan kanatti bilisa ba'aa ajajeera bishaan of biraa kan qabdan bishaan keessan qabadhaa amantiidhaan dhiiga gooftaa Yesuusiin eebba kee kan nyaate bara baay'ee humna dhiiga Yesuusiin irraa booda sirraa tileetii godheera dhiiga Yesuusiin siree rakkinaarra kan jirtan baattamtanii kan jirtan harka namaan kan lafaa kaatan nagaa kan hin qabne hidhama keessa kan jirtan dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoosiin fira sin dubbisu kan hin qabne har'aa booda fira kan sii ta'u lafa kuftee kan si kaasu harki waaqayyoo baay'ee sii diriireera dhiiga gooftaa Yesuusiin bishaan qabattanii jirtan kan humna dhiiga Yesuus Kiristoositti geeddareera nagaa keen kan mormu jireenya keen kan mormu fayyaa keen kan mormu bara keen kan mormu du'eera sirraa dhiiga Yesuusiin du'eera sirraa boboo mataa ta'u dhiibbaa dhiigaa ta'u dugda kutaa ta'u coggaarraa kulaalitii dhukkuba kam maqaan kan beekamu kan hin beekamne qaama keetti galee kan si nyaatu nagaa keetti galee kan si nyaatu fayyaa keetti galee kan si nyaatu banaaziriituu Yesuus Kiristoos yeroo kanaa kaasee silxaana isaa shaareera sirraa humna dhiiga Yesuusiin araarri waaqayyoo lafa jirtutti siif haa ta'u hiikamsi harka waaqayyoon siif haa ta'u birmadummaan siif haa ta'u gargaaramuun harka waaqayyoon siif haa ta'u humna isa du'a mo'ee ka'e Yesuusiin bilisa ba'aa ajajeera hidhamtanii kan jirtan har'aa booda marata rakkinaa dachaasi ka'e lafa jirtu dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaaffii kan qabdu deebii yeroo dhiyootti galataaf nama dhaabbatu si haa godhu yeroo dhiyootti dhuga baatii baadhu dhaabadhu humna isa du'a mo'ee ka'e Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee sirratti ta'eera humna dhiiga Yesuusiin dhuga baatiin tokko sidhaa humna isa du'a mo'ee ka'e Yesuusiin ameen.